muraatti jira. Isa dhoskee waan fadheetan Abraaroo sarpiraayizii godhaafanii. Kana qopheessiteetti ani hin barre ammallee. Guyyaa guddaa sana maal natti godhanii yeroo baay'ee sargii pirogiraamii garaagaraan hojjedha jechaadha. Pirogiraamii wayii jira waan argeedhamee waamame nama biraatiin na waamsisa milaasinii galee nama biraatiin immoo nama biraatiin na waamsiftee misraadha immoo kan akkas hojjete jechaadha. Mastootii keessan dhokatanii lalaala. Ishi qoyaagaa irra akkasitti qophaa'anii jiranii wanta kana natti xaaxessuu fi isa durba haarii kana argaattu miti. Oroon keessan onneen isaa xaaxayaatu du'eeoo laala jarri kun amma mana murtiitti naa dhiyaachuun qabanu. Isa yoo atu dhiira ta'e ta'u durba haarii kanaayyuu waan of hin dinqisiifadhe isinii galee itti fufna. Maaliin ta'e moo narkaa badee bakka isinii galee durba haarii kana ija durba haarii kana keessa galeetan jira gaafan dhufa jechaadha. Maa inni jedhe nanna achumaan duddubbatti deebi'e al tokko bakka mushirrichi galee naan achumaan deebi'een dhufa jedhee duddubbatti deebi'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka kafuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkam isiniin jedha iddoo kana gaati qosin raawwadeetan jira. Har'a mo surprise ajaa'iba wayi video ajaa'iba wayi isinii qabadhe dhufeetan jira. Innis maayinni jettanii na eeguu dandeessu isinii galee surprise wayi godhame. Surprise sana hamma xumuraatti waliin laalla. By the way react itti goona surprise sanatti react gochuun dandeenya. Akkasii surprise sanatti react itti goona waliin hamma xumuraatti hordoftu jechaadha. Video kanallee hiriyoota keessaniif share gochuudhaan warri immoo harka qabdanu like gochuudhaan warri immoo gara channel kana taarabaa dhuftan subscribe tuquun dagatinaa isiniin jechuun barbaada. By the way 50 seenuu keenya wal qabatee gaafii tokkollee isiniif deebisuudhaaf qophiirran jira isiniif nan deebisa. Gaafii barbaadan komentii irratti naaf barreessuun dagatina komentii isa kana irratti jechaadha. Inna kana wal qabatee barumsi itti qophaa'an ture barumsa afaan Oromootiin waa'ee YouTube namni barsiisullee haga yoonaatti hin jiru. Isa wal qabatee ijoolleen tokko keessoodhaanis maaliif waa'ee YouTubein barsiistu maaliif barumsa YouTube Oromiffaan nuun jalqabdu gara ijoollee afaan Amaaraa deemnaan immoo ijoollee hedduutu video YouTube video akka YouTubein itti dalagamu maal akka nu barbaachisu jalqaba haga xumuraatti afaan Amaaraatiin ijoolleen baay'een hojjetaa turan jechaadha. Isa wal qabatee ani immoo maaliifin afaan Oromootiin barumsa isaa onlaayiniidhaan hin jalqabnu yoonaa danda'ame immoo gatiin Jimmaa jiraadhuuf warri naannoo Jimmaa jiraattan immoo qaamaanis na argachuu dandeessu isinii galee qaamaanis na argachuu dandeessu barumsa waa'ee YouTubeetiin wal qabatee guutuutti haga xumuraatti inshallah mee yaada keessan na barreessaati anis itti qophaa'een galmee jalqabna jechaadha. Gara video surprising godhame isinii galee Oromoo keenya surprising godhame surpriseichis ajaa'iba hamma xumuraatti waliin hordofna maaliifuu isinis na wajjin akkasiin surprise taatanuun barbaada. Kanaaf mee video jalqabaarraa kaasnee ilaalla jechaadha waliin ilaalla jechaadha. Intro naa galaaran adde misraan kunoo uffata Jimmaa uffatanii jechaadha. Ishi maal jedhaatu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jedha akkuma qophiilee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya Oromoo Show irratti jechuudha. Warri Oromoo Show hordoftoota Oromoo Vlog hordoftan isiniin jedha. Qophaa'u haaraa gannaa lafti gannaadha. Akka egaa akkuma isin beektan jechuudha Abraaroon subscribe kuma 50 galeedhaan immoo dhufadheetan kaameramaan keenya ergasii nu deebi'eera kunoo kanatti jira. Isa dhoskee waan fadheetan Abraaroo sarpiraayizii godhaafanii keekii waan argee hojjedhee na hordofaas itti agarsiisu dhufadheetan inni hin beeku. Yeroo jalqabu akkasitti qopheessitee intro jettee kana qopheessiteetti surpriseichis yeroo jalqabu video kana fakkaatu irraa jalqaba. Oh my god laala ondiyaaf hin jiru Mirinda Coca. Oh my god waa wayin argee congratulation waan argee kan jedhu 50k Oromoo Show kan jedhu irraa jalqabe akkuma argitan haala ani yaadneen akkasitti hojjetamee 50 shaamaan Oromoo Show 50k subscribe jedhamee jechaadha.
wallahi ani tiyyaarne ani hinuma bakka sana sin turre hinumas wanta akkas godhamaa jiru kana sin dhageenye ijoolleen immoo akkasitti godhanii kunoo laala akkasitti itti qoqophaa'ame jechaadha. Na eegamaa ture jechaadha. Itti fufna. Kana fakkaatan mallee dhufne gahan keessan jiru laa mallee hanganaa dhala. Amma yeroon dhufu bara keenyeerra. Baay'ee asirratti wanti hedduudhaan jechuu barbaadu. Gizeenaa bilbilan baay'ee an kaameraamaaniidha. Kaameraamaanii ta'uu kootti immoo sanbata guddaadha. Innaa isaa wal qabatee gaafa guyyaa guddaa sana maal natti godhanii yeroo baay'ee sargii pirogiraamii garaagaraan hojjedha jechaadha. Naa programii wayii jira waan argee jedhamee waamame nama biraatiin na waamsisa milaasinii galee nama biraatiin immoo nama biraatiin na waamsiftee jechaadha. Nama biraatiin na waamsiftee misraadha immoo kan akkas hojjete jechaadha. Irra guddaa toora guddaa kan taphate misraadha. Nama biraatiin na waamsiftee programii jira waan argee jettee ash jedheetan kaameraa koo qabadhee gizeen ol galuyyuu laaltu laala kaameraa koo qabadhee laayitii waan argee qabadheetan dhufe jechaadha. Waan cara salphaadha waan arginaan mootarii koo fudhadheetan kaameraa pirogiraamii hojjechuudhaaf nan deeme jechaadha. Gudii koo bartanii akkan na ajjeesanii oolan malee maal laala mastaawotii keessaan na waraabaa jiru. Mastaawotii kana keessaan dhokatanii na waraabaa jiru. An duuba sana mootarii reefi mootarirraa bu'aara laala reefi mootarirraa bu'eetan argitanii ilaa silkii ilaalaa jira ittiin bilbilaara laa ol galu moo dhiisuudha laala mastaawotii keessan dhokatanii laala ishii qoyaagaa namni ol galee si fuudhu jira gadi ba'an jira waan argee jedhameera jechaadha. Gadi ba'an jira namni ol qoy gadi baatee si hafuutu mucaan tokko naan jedhanii jarri akkasitti qophaa'anii jiru laa. Baay'ee ibsaan asirratti badee ture. Ibsaan badee ture xiqqoo jalaa dukkanaa'ee ture ibsaan badeera yaa'u akka gara fuulduraatti immoo akka qophichaa isinitti agarsiisa. Ibsaan hedduudhaan dhufeera gara xumuraa kana keessa jechaadha. Ibsaan asirratti badee ture isaan wal qabatee ilaa jarra akkasitti qophaa'anii jiranii wanta kana natti xaaxessuu fi isa durba haarii kana argaattu miti Oroon keessan onneen isaa xaaxayaatu du'eeoo laala jarri kun amma mana murtiitti naa dhiyaachuun qabanu meemee dhiyaachuun qabanu jedha. Isa yoo atu dhiira ta'e ta'u durba haarii kanaayyuu waan of hin dinqisiifadhe isinii galee itti fufna innaa laala akkasitti dhokatanii mastaawotii keessa riikardana godhaa jiru. Akkasitti naa banameera laala kaameeraa sirraa fattee qaxaliin Oromoo innaa duddatti boorsaa uffatee qax hunoo bakka hojii hojjechuufoo laala bilbila isaa laala tiktookitti mana uummata ilaala fataa jedhaara naan kolfaadha. Amanaa koomentii kee fayyimne na kolfisiisaa innaa kun akkasitti fataa jedheetan dhufe ol galaara. Iddee akkasitti dhufeen ol galaa jira. Eshi asirratti gizeen dhufe ilaalu jechaadha. Wanti kun xaaxa'uu dide. Wanti kun maaf xaaxa'uu didee tabalashaa bitaniin baramne gaatuun baramin jechuun andaandee aggaxxumaal. Maaliif al tokko sargii hedduu irratti na mudata. Kan fayyadaates wallaalu jira kan hin xaaxofnes jira kan kana jaatay kan hin hojjenne jira jechuudha. Gaafa nuuf nanna'e hin beekuun maaliif akka inni hin beekuun jechuun waan keessan akka ta'e hin beektu sinii galee jechuun ilaa wanta kana gaafa nan dhuuf godhaaru kaameeraan asiinatti qabamee jira. Waayee amma shirraan ta'e moo maalin ta'e moo narkaa badee bakka sinii galee durba haarii kana ija durba haarii kana keessa galeetan jira gaafa nuuf jechaadha. Maa inni jedhe nanna'e. Dhaabachuu bakka achumaan duddubbatti deebi'e al tokko bakka mushirrichi galee innaan achumaan deebi'een dhufa jedheen duddubbatti deebi'an sinii galee awwanaa ana se'anii xaaxessan jedhee nahee wama danuu na naasise kaa sinii galee walitti qabamee jira laa sinii galee innaa achumaan akkasitti gaa ta'uu dide wantichaa ta'u jedhanii haadha si harkumaan fuudhanii godhan jechaadha. Achumaan nan dhufe surprise naan jedhan isinii galee yeroo kana sagalee isaa dhageessanitti hidheetan yaada. Innaa maa inni bakka misiraan ala jirtu bakka wooma wayii bakka natti dhagahame isinii galee natti dhagahame. Laala akkasitti borsaan irraa fuudhanii waan arge jedhanii
naheetan jira gaasarratti bakka taa'uun qaba isinii galee taa'uun qaba naheetan jira nan taa'ee nan uffata aadaa Jimmaa uffata Jimmaa natti kennan jechaadha. Achumaan nan uffadhe qaxaleen keessan nan uffadhe isinii galee uffadhiin qadaqee uffadhuu naan jedhan nan uffadhe abbicha eegaara dheetani gahan. Achumaan hamsaa keessatti fuulleetti laa shakkeera laa isinii galee sirratti shakkeera hamsaa kee gaafa jettu nan shakke isinii galee maaliif hin shakke immoo isinii galee kanaan dura 50 yeroo gaafan seenu waan hedduu dubbataatan ture gaafa 50 seenne akkas jedheetan waan hedduu dubbataatan ture warri sarpiraayizii nuuf qabdan wanta tokko jedheetan ture namni naa deebises hin jiru baay'ee namni asirratti naa deebises hin jiru kanaan wal qabatee mucaa keenya qaxalee keenya jedhanii ijoollee dhumti keenya akkasitti kana yaadanii keessattuu misraanigaa kana yaaddee ijoollee kana harii waamte maaf isan gammachiisnu jettee jechaadha. Akkasitti waan ajaa'iba hojjettee jechaadha. Jechuun akkan itti jedhee isin galateeffadhu beeku wallaahi hin beeku galanni keessan warri asirratti argamtan hariin keessan iyyuu kan misraa qobaadha dhiisaa warri asirratti argamtan hariin keessan iyyuu hedduu tokko isin jaalladha hedduu tokkon isin kabaja gammachuu kooti isin gammachiisee akkasitti qopheessitanii cinqamtanii jechaadha. Innaa kana qofaa miti obboleessi koo jira hiriyaan koo tokko jira michuu kolfaa yoo bartan inni jira innaa Imraanis inni kanaan dura vloogii yeroo hojjennu viidiyoo riikardanuuf godhaa ture jira hiriyoonni koo tokko jiru gaa innaa jarris hedduu tokko isin galateeffachuun barbaada asoo ani hin barin akkasitti sarpiraayiz na gootanii waa meeqa jira mitiigaa hedduu tokko miira isaa hin beektu jedhee yaada an yeroo jalqabaati kootiif yeroon keekii akkas godhu jechaadha. Akkasii itti fufna hedduudhaan haasa'atan isiniif xumura jechaadha. Laala bokkaadhaa gannaa ibsaanis hin badaa yeroo ibsaan dhufu immoo laalaa akka jirritti bareedanii eegaa turan jechaadha. Amma uffata uffadhee dhufutti laalaa babbareedduun Jimmaan jiru yeroon isiniin jedhu nan amantan miti laalaa ijoollee babbareedduu kana laalaa akkasitti babbareedanii kana piroogiraamii kana fakkaatu naa qopheessanii ana namni akkasina jaallatu jira bohuun qaba wallaahi innaa akkasitti qophaa'anii laalaa akka jira babbareedanu maasha Allah akkasitti qophaa'anii na eegaa turan jechaadha. Nan dhufee laalaa asirratti akkasitti babbareedanii haala ho'aa ta'e kanaan na eegaa turani. Anuma kanaaf jechaadha. Akkasitti na simatanii jiru jechaadha. Asirratti immoo misraa waan xiqqoo si dubbattee turte. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitanu amma shaamaa dhaabsee keekii muree wajjin nyaataa gaanu waddaa keekii nyaannee fataa inni jettu Abraar Roomee akkuma fakkaatu. Egaa hedduu tokko rifadheen ture nanna'ee amma himan sodaataadha. Yoonaas waan akka tokko seenti qabbanaa nanna'ee dhiifamaa godha. Baga gammadee fi baga rabbi kanaan si gahee baga gammadee kun hundiniyyuu si gammadee dhufee siin jennaa amma gara keekii muruutti deemna al tokko shaamatti nuu balleessi. Innaa asirratti maa inni beektu asirratti ani dubbachuudhuma iyyuu hin dandeenye isinii galee wallaahi hedduu rifadhee maaliif unsubscribe 50 seenee waan arga jedheetan chillaa jedheedhumatti giveaway keessan isiniif kennee chillaa jedheen bira darbe isinii galee jarri immoo kana yaadanii misraan kana yaaddee akkasitti kana qopheessitee 50 akkasnaaf gootanii hin beeku. Ani immoo gaafa 100 seenne isin gammachiisa. Misraa hedduu tokko galateeffachuun barbaada. Innaa akkasitti qopheessitee kana na dhoksitee akkasitti qopheessitee innaa asirra geessite jechaadha. Asirratti hiriyoonni koo dhufanii na bira goraniiru kottaan jedheeni keekii murta malee naan jedhan murta moo qaltamaa naan arginaan jedhan sangaan qalamoon jedheen bismillaa jedhe kaanu tutaalee kaa kunoo laalaa isinii galee achumaan akkasitti na qalsiisaa turanidha. Akkasitti ibidda bobeessanii keekii godheetan jechaadha mureetan jechaadha gorra'eetan mureetan
akka barbaadan itti fudhadhaa akka barbaadan fudhachuu dandeessu akkasitti jedheetan jechaadha qaawwaman jedhu narkaa badisni galee achumaan natti rifatina waan arge jedheetan qaxalee geessan haasaas beekti waan xiqqoo dubbattee bakka nama kana fataa goote achumaan akkasitti ijoolleen bakka abshir waan arge naan jedhanii galatoomaa jedheetan achumaan gara maalitti seennee misiraan haasa'uu jalqabde maal haasofti egaa hordoftoota keenya amma nuun meeshaa bokkaa rooba akkuma argitanu amma yeroo kennamuudha kennaa kana kan nu kennu kunoo as jiru dhaabbatanii jiru fariidaadhaan diggootu nu kennuu fi nu hordofaa. asirratti maayinni maalis ni jechuu barbaade diggoo kanas hedduu tokko galateeffachuun barbaada haadha ilmaaniiti haadha keenya yeroo gammachuus yeroo gaddaas nu waliin jirti yeroo baay'ee viidiyoo irrattis waan argattis kan nu gargaartu siidha hedduu tokko galateeffatiin bira darbuun barbaadu kanaaf hedduu tokko kabaja siif qaba yoo viidiyoo kana ilaalaa jiraatte hedduu tokko galatoomii isii qofaa miti siistarii misraallee as keessa jijjiru isiinis siistarii misraati obboleettii misraati siistarii isii hariyyuu isin galateeffachuun barbaada isinin jaalladha isinin kabaja na kennachi kana fakkaata akkasitti naaf kennamee jira jechaadha hedduu tokko natti toleera viidiyoo tun isinii dheeresse natti tola bokkaan roobaara ibsaanis baduu danda'a baay'isee na kana fakkaata hedduu tokko natti tolee naan booda nyaata naaf qopheeffame illee nyaadheetan jedheetan jira kana fakkaata hedduu tokko natti toleera isinin jaalladha isinin kabaja jecha isiniif hin qabu jechaadha na viidiyoon akkasitti sarpiraayiz godhamee 50 seenuu kootti ijoolleen akkasitti gammachuu keenya jedhanii ijoolleen jimmaa akkasitti bareedanii keessattuu misraa jecha waan baay'ee asirratti dubbachuu yoon dhiises dhiifamanaaf godha ijoollee asirratti argamtan harii keessan iyyuu isin galateeffachuun barbaada hedduu tokko isin galateeffachuun barbaada naaf jiraadha egaa kana fakkaata qaxaleen keessan akka sarpiraayiz godhameera isinis koomentii kana jalatti galaati naaf galateeffadhaan isinin jedha isinis warri amma xumuraatiin hordoftan isinin jaalladha isinin kabaja haga viidiyoo kabiraatii walitti deemnutti nagaan naaf tura baay